Kabajamoo maatii Sami-Tube akkam jirtu? Har'a sooftiweerii istaastikaalii ta'e tokko akkamitti akka install goonu waliin ilaalla. SPSS V26 haala kamiin akka install goonu download erga goone booddee bifa kamiin akka install goonu isinitti argisiisa. Yeroo baay'ee sooftiweeriin nuti online irraa argannu freely cracked versionidha yookaan immoo versionii hatamedha. Kanaafuu sooftiweerii IBM SPSS versionii 26ffaasaa download erga goone booddee bifa kamiin akka install goonu waliin ilaalla. Isa dursa bakka gara Sami-Tubetti nagaan dhuftanii page kana share godhaa akkasumas subscribe godhaa. Gara fuulduraatti sooftiweerota adda addaa bifa kamiin akka install goonu bifa kamiin akka data analysis ittiin hojjennu step by step isinitti argisiisa waan deemuuf baay'ee fayyadamoo taatu yaada jedhuun qaba. Kanaafuu subscribe godhaa. Amma step jalqabaa irratti sooftiweerii kana already download goone irraa get into PC deemnee achirraa download goone irra viidiyoo jalqabaa irratti hin argattu. Erga download goone booddee bifa kamiin install akka goonu waliin ilaalla jechuudha. Folderoota adda addaa walitti hidhamee mirraarii kana keessa jiru kaa'amee jira. Sana booddee saayiziin isaa 2.42 GB dha. Then lewii jalqaba double click goona. Sana booda IBM statistics foldera kanaan bifa kana keessatti arganna. Click goona. Sana booda updates, then cracks folderoota kana sadan qabna. Then applicationii keenya qabatee kan jiru foldera kana waan ta'eef foldera kana extract goona jechuudha jalqaba. So extract to specified folder kan jettu kana filanna. Then erga isa buxumnee booddee gara kamitti extract godhuun jechaa jira. Bakka kam akka inni kaa'u yoo barbaanne dhufneeti asiitii jara kana keessaa filachuu dandeenya. Bakka itti extract godhu filachuu dandeenya jechuudha. Desktop irra ta'ee fakkeenyaaf kan koo'ammaa Sami users Sami fiqaadhu desktop, then desktop ta'ee immoo folder mataa isaa uumuu fi dandeenya. Asitti folder bifa kanaan nuuf kaa'ee jira jechuudha. Yoo barbaaddan isin maqaa haaraatti kennuu dandeessu. Anaaf garuu IBM SPSS Statistics 26 folder jedhu keessatti extract akka inni godhu barbaadeera jechuudha. Desktop irratti salphaan akka argannuuf. Then okay jenna. Hagam extract godhutti daqiiqaa muraasa eegna. Hubadhaa sooftiweerii kana yeroo jalqabaatiifidha install godhaa kan jirru versionii 26ffaa kana jechuudha. Daqiiqaa xiqqoodhaaf eegna. Ammallee ganni xumurutti namoonni sooftiweerii kana bifa kamiin akka fayyadamnu baruu barbaaddan freely tuubii kana hordofuu dandeessu. Xumuree jira. Kanaafuu asii kana close minimize goone gaafa baan foldera kana desktop irraa arganna jechuudha. Then double click, then versionii extract godhe foldera kana keessa nu galcheera.
sana booddee again double click goona. Then folderoota lama of keessaa qaba. Windows, then folderni jalli ta'an immoo documentation kan jedhu kana jira. Kanaafuu nuti Windows keessa dhaqnee setup isaa achi keessaa arganna jechuudha. Then application setup.exe application jettu kana fayyadamna. Then right click yookaan immoo double click goone extract akka inni godhu gochuu dandeenya. Again daqiiqaa xiqqoo eeguu qabna jechuudha. Again extract godhutti. Daqiiqaa muraasaa fe'inna. Softweeriin kun faayilota baay'ee of keessaa waan qabuu fi faayilota sana jechuudha extract kan inni godhaa jiru. Okay, amma xumuree jira. Kanaafuu erga extract jedhee fixee booddee gaaffii kana nu gaafata. So do you want to allow this app for an unknown publisher to make changes to your device jedha. Unknown publisher kan jedhee fi folderri kun yookiin application kun karaa addiidha isiniin jedheera. Kana tamedha jechuudha. Kanaafuu bifa kamiin applicationii hatame kana fayyadamuu dandeenya jedha. Ilaalaa jirra. Then yes jennaani. Yeroo install akkasii gootanii online irra bahuu qabdu jechuudha. Erga akkas ta'e booddee dialog boxii kana fakkaatu nu fida. IBM statistics statistics version 26 install IBM statistics statistics 26 jedha. Installation instruction. Then exit godhuu yoo barbaanne bahuu yoo barbaanne ishee kana ta'uuna jechuudha. Amma garuu nuti install gochuu waan barbaannuu fi kana filanna jechuudha. Double click on install IBM SPSS statistics. Then dialog box lammaffaa preparing to install kan jettu kana nu fida jechuudha. Installationii jalqabeera jechuudha. Kanaaf erga install IBM SPSS statistics 26 kan jettu tuqnee booddee informationii kana nu fida. Licensed material wantichi 2090 bara 2019 gadhiifamedha.
The current list of IBM trademarks is available on the web at website kana fayyadamne recently kan gadhiifaman IBM trademarks irraa application gadhiifaman argachuu dandeenya. Kanaaf next jennaan jechuudha. Next kan jettu irratti click goona. Notice this document includes license information document is for multiple programs jedha. Kanaafuu license information accept godhuu qabna. Accept the terms in the license agreement kan jettu kan active goona. Sana booda informationota kana dubbisuu dandeessu isinii. For more information instructionota kana dubbisuu dandeenya. Then accept erganne booddee next jenna jechuudha. Then IBM statistics is essential for Python. Connection Python wajjin akka qabaatu Python application haaraa recently fayyadamamaa jiru. Essential material isa install godhuu barbaanne yes jennaani. Yoo no jennes rakkoon uumu. Kanaafuu yes by default yes isa jedhu irratti click goona. Sana booddee next jenna jechuudha. Then again important asitti instruction jiru jira. Yes waan kan jedhu waan filanne the license agreement is presented below. Python wajjin connection qabaatu waan jenneef agreement dubbisuu qabnas kana jira jechuudha. Kanaafuu dubbisuu dandeessu. Again accept gochuu qabna jechuudha term of agreement isa. License agreement kan jettu kana dubbisuu qabna. Then after next jenna. Again accept next. So amma eessatti install akka inni godhu working directory isaa define godhuu dandeenya yoo barbaanne program files keessa erga dhaqee booddee foldera kanaan arganna jechuudha. Yoo barbaanne garuu as dhufu change godhuu dandeenya. By default folderuma kanaan akka taa'u waan barbaannuuf next jenna jechuudha. Then ready to install the program jedha. The wizard is ready to begin. So click installation to begin the installation kan jettu kanarratti waan jedhuuf install jenna. So software keenya install godhaa jira. Again gaafa install godhu yeroo xiqqoo nu fudhata. Copying new files jedha status installation keenya irra jiru asitti nutti argisiisa. Kanaaf daqiiqaa xiqqoo eeguu qabna jechuudha. Obboloonni peejii kanaaf haaraa taatan YouTube channel kanaaf haaraa kan taatanii YouTube channel kan hordofuu dandeessu. Trainingoota adda addaa softweerota statistical ta'an kanneen akka R, SPSS, Stata, EViews, Jamovi, R Studio akkamiin akka fayyadamnu baruu barbaaddu yoo ta'e subscribe godhaa. Akkasuma yeroo keessaniif share akka gootan isin jajjabeessa. Freely data analysis software kanaan akkamitti akka hojjetan
data akkamittiin tarakka goonu wantoota garaagaraa waliin baranna waan ta'eef please share and subscribe godha. Xumuruuf deema. Faayilota barbaachisan copy godhaa jira jechuudha. Program files keessatti wantoota kana install godhaa jira. Hubadhaa software kana cracked version isaati jechuudha. Online irraa really kan argamu. Sana ta'uu baatu bituu nu gaafata jechuudha. Online gaafa galtanii download gootan licensed kan ta'e software kan argachuuf qarshii isin gaafata. Kun immoo biyya keenya keessatti xiqqoo hojjechuudhaaf apply gochuuf nu rakkisa. Kanaaf cracked version isaa jechuudha kan nuti download godhaa jirru, install godhaa jirru. Almost xumuraa jira. Akkuma sila isinitti hime gaafa software kana install gootan connection irraa keebilii keessan irraa baasuu qabdu jechuudha. Wi-Fi ittis ta'u daataa yoo fayyadamaa jiraatu ta'e yookiin immoo keebiliidhaan intarneetii fayyadamaa jirtu yoo ta'e irraa baasuu qabdu. Almost gara xumuraarra jirra. By default command prompt kana baneera. Sila Python wajjiniin connection yaa qabaattu. Essential materials for Pythons install godhu waan jenneef wantoota isaa wal qabatuudhaan godhaa jira. So asitti software keenya by default programii kana waan inni ofiisaatti irraan godhudha jechuudha. Because Python yeroo fayyadamnu data analysis dhaaf jechuudha. SPSS Afaan connection yaa qabaatu jennee waan jirruuf sanaaf jecha programoota barbaachisan install gochuutti jira. Xumuree jira. Wanti install erga jennee booddee aganni xumurutti waan goonu kan biraan qabnu cancel yoo jettan hin bada waan ta'eef wait eeguu qabna jechuudha. Please wait. Nanjala jira kanaaf hojjenna.
amma gara xumuraatti dhufeera. So install shield wizard complete jedha. The install shield wizard has successfully installed IBM SPSS V26. Click to exit the wizard jechaa jira. Boxii kana yoo ilaaltanii start SPSS V26 license authorization wizard now jechaa jira. Laayisensii nu gaafata jechuudha. Kanaafuu ishee kana boxii kana unclick gochuu dandeenya. Gochuu qabna yoo active ta'e booddee laayisensii nu gaafata jechuudha. Kanaafuu ishee kana unclick goone finish jennaan jechuudha. So xumurreerra kun jalqaba double click waan gooneef lammaffaa fide. Then finish naani. So amma software keenya installed ta'eera jechuudha. Kanaafuu ishee kana exit goona. So exit goone gaafa baanu software keenya install ta'eera moo hin taane jennee check goona. Window keessa deemtanii yookiin bakka application keessan jiru deemtanii ilaaluu dandeessu. SPSS version 26 jira moo hin jiru check goona. Bakka kana gaafa ilaaltan hin jiru. So let me search SPSS 26. Bakka kana ilaaltan jira jechuudha. Hojjetamoo hojjetu. Double click goonee banneet ilaalla. Wait. Agarni banutti nursina. Stepin amma deemne kanaan software keenya kun nu hojjetamoo hin hojjetu kan jedhu ilaalla jechuudha. Yoo hojjete step biraa deemuu hin qabnu. Hin hojjetu yoo ta'e garuu wanti nuuf jira jechuudha. Kanaafuu agarni banutti eeguu qabna. Ammallee YouTube channel kanaaf haaraa kan taatan yeroo inni koo subscribe godha. Akkasumas obboloota keessaniif share godha. Keessumaa namoonni research adda addaa hojjetan barnoota maastersii, digirii, PhD keessan barataa jirtan software kana fayyadamuu feetu yoo ta'e step by step akkamitti akka fayyadamnu suuta walirraa barataa deemna. Kanaaf share, subscribe, like akka gootan isiniin jajjabeessa. Banuutti jira. So ammallee xiqqoo eeguu qabna jechuudha. So amma baneera akkuma isin argitan kanaa window lama nuu baneera. Window tokko already purchased IBM statistics the license product. Licensing nu gaafataa jira jechuudha asitti. Licensing process start gochuuf click gaafa goonu waan kana fakkaatu fida. So normally window nuti barbaannu hin banamne jechuudha. There is no license for IBM SPSS statistics jechaa jira. Kanaafuu maal godhuu qabna? Step nuuf jira jechuudha. Directly window nuti barbaannu nuuf hin banamne. Gaafa open goonu ammasitti data view, variable view jedha. Asitti garuu icon nu hafan jiru. Fakkeenyaaf
variable keenya define godhuu gaafa barbaannu asitti gaafa dhufne fakkeenyaaf age variable age jedhu umurii define gochuu gaafa jettan maximum number of variables exceeded isin jira. Kana jechuun steppiin nuuf jira jechuudha gaafa install goonu. So steppii sana xumuruu qabna because versionii nuti fayyadamaa jirru cracked versioniidha isiniin jedheera. Kanaafuu normal window nuti barbaannu miti jechuudha kan nu baname. Kanaaf maal godhuu qabna, duubatti deebinee foldera keenya silaa kana keessa deebinee waan xumuruu qabna jechuudha. Kanaaf maal goonaa, foldera keenya extract goone sanatti deebinee SPSS so foldera jalqabaa sana keessa deemna. Foldera kana keessa dhufne IBMS statistics kan jettu kana banna. Then sila nuti kan extract goone isa kana kophaatti waan ta'eef cracked information asitti nuuf jira. Kanaafuu crack isheettu kana keessa deemna, double click. Then cracked kan jettu kan erga tuqxanii booddee wantoota kana lamaan argattu jechuudha. Text documentii kanaa fi faayila ICERBRC kan jettu kana jira. Kanaaf asiitii ishee kana copy goona jechuudha. Click on it, then right click, copy the files. Copy gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu copy the files, yookiin immoo control+C gootanii copy gochuu dandeessu. Then erga kana copy goone booddee program files keessa deemna jechuudha. Program files keessa deemna. Kos achitti dhaqneeti foldera SPSS sana keessatti kan nuti install goonu jechuudha. Versionii biraadha. Kanaafuu program files keessa deemne program files IBM SPSS statistics sorry, the conversion 20 da. Let me go back. Folder silaa sana argachuu danda'u version 26 yeah keessa jira. Program files keessa jira version 26 ni. Then dhuftanii asitti isa amma copy sana paste gootu jechuudha. Bakka kana dhufneeti paste keessa la copy goone sana asitti paste goona. Gaafa paste gootanii right click gootanii booda paste gaafa tuqxanii replace the file destination. The destination already the file name named as ICERBRC kan jettu kana copy goone turre sila akka softwarein keenya hojjetu fully akka hojjetu kan gootu ishee kanadha jechuudha. Kanaafuu replace the file in the destination jechaa jira. So maal goona jechuudha, replace goona jechuudha. Kanaafuu replace jennaani. Then you will need to provide Mr. permission to move this folder to this folder da. Permission keenya gaafa jiru so permit goona, continue jennaani. Kana booddee replace godheera jechuudha. Replace godheera amma kunoo inni kun isa damma install goonedha.
Saayiziin ishee kiloobaayitii tokko jechuudha. So amma hundumaa xumurreerra sooftiweerii keenya akkan hojjetuuf dhiisu check gochuudha jechuudha. Then ishee kana close gootu. Close. Again sooftiweerii keenya deebinee banuu qabna waan ta'eef isa dura baname close goona. No. Isa duraati kun isa dura banamedha. So close godha. Totally cufa. No. Again. Cufneerra ammas kanaafuu maal goonu jechuudha. Sooftiweerii keenya sana haaraa irra deebinee banna amma yoo hojjete installaationiin keenya sirriidha jechuudha. Refresh. Kanaafuu SPSS taanii versiinii lama fayyadamaa jira. 26 dha kan tamman install goone. Kanaaf right click gootanii run as administrator jechuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo double click gootanii akka inni banu gochuu dandeessu jechuudha. So amma banuutti jira. So garaagarummaa isaa isiniif galadhee yaada sila window dialog boxii kana qabnu ture. Kan silaa sana copy goone sana ta'uun argin jechuudha. Amma garuu fuula lamaan kana nuuf ibsee jira. Fuulli inni jalqabaa kana fakkaata. Fuulli inni kan biraa immoo kana close goone deemna jechuudha. So bifa kanaan install erga goone booddee amma wanti nuti barbaannu daataa haaraa galchuu waan ta'eef new data set kan jettu kana click goone open jechuu ni dandeenya. Garuu faayilota adda addaa already fayyadamaa kan turtan yoo qabaattan immoo asitti isinii fida jechuudha. SPSS faayilota maqaa SPSS irratti hojjetaman kana dura yoo desktop irratti ta'u kompiitara keessan yoo jiraate kanaatiin show godha jaras open gochuu dandeenya. So nuti kan barbaannu new data set waan ta'eef open jedha. So amma sooftiweeriin keenya normaalii hojjeteera jechuudha. Fuula kana fakkaatu nu fideera. Jalqaba irratti warra kanaan qabu ture inni dura install goone. Amma garuu fuulii hin hojjeta jechuudha. Kana fakkaata sooftiweerii SPSS cracked version isaa bifa kamiin install akka goonu haala kanaan naalleerra. Yeroo biraa kamitti sooftiweerii kan akka fayyadamu yeroodhaa gara yerootti viidiyoowwan adda addaa isiniif hin gadhiisa. Kanaaf namoonni sooftiweerii kana barachuu barbaadan YouTube channel kana subscribe godhaa, follow nu godhaa. Yeroodhaa yerootti sooftiweeroota adda addaa isiniif gadhiisuudhaaf qophii irra waan jirruuf follow godhaa isiniin jedha. Ani Saamu'eel Fiqaaduuti. Yeroo gaarii.